Uummanni Jimmaa yeroo ustaazii ibsaasan. Warri keenya yoo waa jedhu dhageessisi jedha. Afaan sooshaal miidiyaatiin amma dhageessisi kan jennu suni share like comment godhi jechuudha. Kanaaf har'a viidiyoo addaa qabadhee si dhufee jira. Isin immoo share like comment gochuu hin dagatinaa jechuudha. Odeeffannoo kiyya walitti gugguuree gamaa gamanaa walitti qabadheetiin kan dhufe jechuudha. Ani shaalloo Oromooti. Ati immoo like share comment godhi. Odeeffannoon kenna inni jalqabaa jechuudha. Mootummaa Tigraay yeroo irratti jechuudha fonqolchi taasifamee jira. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kuni fonqolchuma jechuun ni danda'ama jechuudha. Biyya tokko keessatti waraanni ibsa sirratti baase jechuun fonqolchaan addaan hin jiru. Inni akka jirutti walitti qabamanii mootummaa yeroo Tigraay kuni mirga ummata Tigraay eessisaa hin jiru. Laaffatee jira. Kanaafuu hin hojjetu. Bakka isaa immoo namni biraa bu'uu danda'uu qabaa jedhaniitiin ibsa baase jechuudha. Kan ibsa baase immoo kana eenyunni waraana beekika. Waraanni harkaa ba'e taanaan wanni hunduu nama harkaa ba'e jira jechuudha. Sadarkaa kanarra ga'ee jira. Tigraay kallattiin taanetti kasiin deemaa jirtu jechuudha. Geetaachoo Raddallee jechuudha. Bulchiinsi yeroo mootummaa Tigraay ibsa baasanii fonqolcha mootummaati. Fonqolcha mootummaattu geggeeffame. Teennee ilaaluu hin qabnu. Uummanni illee kana gadi bayeetiniin balaaleffatu qaba. Uummata Tigraay gara hin taanetti isa oofaa. Miidhaa guddaa isa kabalchiisa waan jedhu jechuudha. Baasee jira. Kanaan immoo uummanni Tigraay isa cinaa dhaabbataa yoo jennu asumachi uummanni Tigraay waan isa cinaa dhaabbatu hin fakkaatu jechuudha. Waraanni Tigraay eenyu wajjin hiriiraa jira? Garee Dabratsiyoon wajjin hiriiraa ture. Eefiin jechuudha meeshaalee ni kennu, meeshaan ni kennullee hin jiru. Namoonni baqatan deebi'anii biyyatti galuu qaban kan jedhu jechuudha. Walumaa galatti yaada kana yoo kanaan dura hubattan taate jechuudha. Geetaachoo Raddaa durumaayyuu maal jedhaa ture? Wanni araara kana buufneef karaa nagaatiin qabsaa'uuf kan jedhu jalqaba irratti ibsa kennaa jiranii. Ani jalqabuma araara kanarratti konispaareensii ta'innaa jedhee shakkaa ture jechuudha. Ammallee wantuma akkasitti deebi'a jechuudha. Yoo asumatti dhaabbate malee ammallee Tigraay gara lolaatti deemuun si waan hin hamne haala kanaan deemtu taanan jechuudha. Wanti deemaa jiru waan gaarii miti jechuudha. Mee kana jala buunee hordofnee kan isinii gabaafnu ta'a jechuudha. Inni lammataa immoo jechuudha muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad gara Jimmaatti deemee jira. Akkasumallee Aggaaroo deemee jira. Achittillee haasaa adda addaa taasisee jira jechuudha. Yeroo ammaatti muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad iddoo adda addaatti socho'uun uummata kakaasaa jira jechuudha. Amma dubbiin ciccimteerti. Yeroo kanatti immoo uummanni ni fayyadama jennu ni fayyadama jechuudha. Dubbiin kana fakkaatti. Kan biraa immoo Rabbiin jaalala siyaa kenninaan gadi sin deebisu. Rabbiin ol si fuunaan gadi sin deebisu jechuudha. Ibsa Hasan gara Jimmaatti deemee uummanni baay'ee itti maramee humna ol uummanni Jimmaa yaa'ee isa simatee jira jechuudha. Simannaan kun simannaa addaati. Baay'ee namatti tola. Uummanni Jimmaa baay'ee galatoomaa jechuudha. Dhugatti akkatti simachuu keessatti waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Inni biraa immoo inni dhummaa jechuudha. Doonaald Tiraamp mootummaan Ameerikaa dhiyeenya kana filame jechuudha. Ji'a sadiif gargaarsa kamuyyuu biyyoota hunda irraa jechuudha. Dhaabee jira jechuudha. Ji'a sadiif biyyi kamuyyuu gargaarsa Ameerikaa irraa hin argamtu. Ameerikaan akkuma beektan biyya guddoo biyyoota hedduu deeggartu waan ta'eef ji'a sadiif gargaarsa kana addaan kuttee jirti jechuun immoo baay'ee ulfaatuu danda'a jechuudha. Kana keessaa kan isaan jedhanii bu'a qabeessummaa gargaarsa kana erga laalleen booda waan murtee tokkorra geenna kan jedhu jechuudha. Kana jechuun meebii biyyoonni gargaarsa dhala ta'anillee jiraachuu danda'anii gargaarsa kana Ameerikaan hin dhaabdi taanan jechuudha. Biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii jechuudha miidhamuu danda'an keessumattuu waraanayyuu jechuudha. Ibin waraanni isaaniitu kan deeggaramu
Ameerikaadhaan waan taate biyyoonni Afrikaa baay'ee isaanii miidhamuu danda'anii kanaaf Doonaald Tiraamp immoo murteewwan ciccimoo murteewwan adda addaa murteessaa jira. Kun immoo biyyoota baay'ee miidhuu danda'a waan ta'eef oduuf odeeffannoon kenna har'aa immoo kana fakkaata. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuun dagatinaan nagataa ani shaalloodha shaalloo Oromooti.